ما فطاري ده فطاري اتريبي انتاني اتريبي ارunga dai ايه خلاص جه غلطوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جت تنور رسالة دوت كنا كم جت بقى جرات الجو يا رامال كمان نسيني رفني أكو ماركتان فيديو جالك ما ترى ترى جراتن بحرت فرانك ترى ترى أما فرانك يسولتين جرا دبي دوغاهي مفديمنا حفلان كأن نتيجة ده سما إني كأن زيادة ولا جرو دبي نمته also جرا دبي كيات في سجلتا كأن تبوين ما هوندي كسر بكتا كت سلامة كافر ويا براد هوندي مالي في روند سلامة ورا زرت اللي نفتنا يا روندوني سلامة كافتا والتنيف فيديو كون ويا سبسري وان كتبهم ويا برا وان أرجنيف ويا برا وان تيف جتشولا سجلتان كأن أكسما أكيد تبوف جرا مالي تبوف بحر حفلان كأن زيت حفلان بيقول إيه أردنا فكر سجل زيرت إيه يعني أعرف فانا حفلة قبادين بيقول إيه بينه ولا ما نقدر أباتين بين Bagaimana jalan? هاي جالس شيء كذا Bagaimana jalan? أجي بر لا وكذا كتجارة إيه أجي لو tak jalan إيه تكاي جالس تكجارة مالين لا وكذا كتجارة لا بابا kata kau ya تفرج جيل إنك كسبه aji kau kata kau ya نام تبي تكو أبو بكر تكو ما جالس eh أملا دندك kata kau ya Dapat sih lagi. Besar berada. Oke, siap. Kau amma tidak bodoh. أيام سنة كي ميت أبي ولا سيف دير Dijirtin mau أكاسي ورثة دوت كنا سكن تان كنا أكو شو جرا مالي تبغى تنتهي أكاسي آمين مبروك إلمو أرجعت أكاسي على سببنا ما كذي ترى ये अम्मा बाहर सिलाम बेने बाहर सी हिमूफ देवना अम्मा सगंता इत्तिफुफनु सगंता ना प्रोजेक्ट ने प्रांकिंग केन सुनजे तिदरती का हायात जने तुर उगान प्रांकिंग कम हायात प्रांकी जदे हफलान कम हायात प्रांकी जदे हफलान उगमान हफलान कम हायात कदरासम प्रांकी दा अम्मा हफलान उगमान का हायाती हो ताऊ अकमित कैसी तोरन देव कंजे ताते यार सब फिसिंजे चुंडे वम ilmo do fisinge chunde tamam asmu jirti akasi ilmo fi jarsa de singe do jarsa ilmo le kesa ko na garu dubin aku motelle te nama gaddisisti amalle ko aku durasi marsa fi jarsa le hato baatu male si marsa garu atille wan kan ho beetu samoni oda gete jirati januar rakase baatu ko fabar hare ko mala fujam sadikan rakase ha amerika ra yo dubi to ko dageti amerika ra karoora wayii mootummaan Ameerikaa baasee ture eenyu yaada wayii gadhiisee ture eenyu Turkii warri fiilmii Turkii kun laalu heddummeessu xiqqoo turraaniin mootummaan Oromiyaa eenyu jennaan Turkii moomaa John Biden gadhiise eewa mootummaa Ameerikaatu gadhiise akkuma gadhiifame yookaan googil irratti ilaaltu yookaan miidiyaa adda addaa TikTok fa'aa irratti kafaca'u argitee jirta sunis maali yookaan jettaate carraa wayii nama sponsor argattan five group shantaanii tiriin tolo oltummaan nama waqqa'aati nama shan sponsor ta'e afirraa fudhadha jedhamu hanga baasii sadii simbira tura achiin booda inni bakka baqattootatti fudhatuu hin danda'a seera akkas jedhu baasanii turan kanaaf namoonni hedduun carraa kana yaalaa jedhanii tiriin miidiyaa feesbuukaa fi tiktook adda addaa irra ganuu dhiisaa turan amma kanaaf carraa kana keessa oltee isin akkuma beektu maandeetanii qabdi waraqaa baqattummaa orjinaala san ni qabdi ka oofuu danda'u jechuudha waan san qabduuf akkasitti isii dubbisanii jiranii warri UNHCR isii dubbisee ni deemtaa qophaa'ee maali jedhaniini san qofallee osoo hin ta'in immoo eenyutu sponsor irraa ta'e yoo itti himanii fi wal quunnamsiisan viidiyoon teettee uummata wajjin haasofte ilaalte namoonni sun namoota akkam akka taate isimirraa dhageennaa namoonni silaa sponsor irraa ta'e fudhatu eenyu akka ta'e isiin si himtu si ibsitu akkamitti carraan kunillee dhufuuf akka dandeessiin nu ibsitu kanaaf haflaan kama hayaati sponsor argattee deemuuf kadeemu kullee hayaati hayat ibsi ummata lenu ibsi afla kana kanaaf godhate sitti illee himu silaa isin kaasa godhachuu deemte ati har'a dhufaa booddee fayyadamte osoo seedu ati urgamutti yoo ka'e waliin gara geetta
Thank you. Aye, warri azirtan kana galatoma haflaq ya kana waan dhuftanif nagaggeessuuf warri hundi warri aspectar akka youtuberota akka obboleeyyan kiyyatti warreen beekuu fi warri hin beekne wanta kana galatomaadha keessaa uffatii akka noo jiraabbattee haflaa kana qopheessite akka gaggeessa kiyya wanta kana galatoomii fatiyaa akka sibaar dhiifama waan sittin himneef dhiifama garuu carraan bareedaa kunnaa dhufnaan Sekarang kerja. Itu segera kerja. Sekarang furung soalnya segera. Tidak tambah dulu. Lagi jangan sudah lain sudah ada deh. Alam saya cerita ya. Akka sih carraan bareedaa kunnaa dhufe ani dabarsuullee hin feene ni beektaa akka ani yaalaa boofa dhus duraanis dhibaataa jaanii na tursiisanii mi hedduu takkaan fedhaa jijjiirama hedduu takkaanti nu barbaada saniifuu amma carraa kunnaa dhufe namaan na baasu deema dhugaa nama san hin beeku garuu inni na beeka nu hordofallee ture yuutuub kiyya jala sa'ee nu hordofaa ture akkasii akkasii naan jee hayaat gama keessaatiin naa dhufe lokkas kee dura naa ka'e naan jee lokkas kiyyaan kanneefi san booda gama keessaatiin dhufee na dubbise akkana ani jaartii hin qabu hedduu takka na taatee jirta siin hordofaa ammaan durallee hedduu takkaan si hordofaa saniifuu hedduu takkaan sirraa qabamee waan jiruuf hedduu takka waan si jaaladhee waan jiruuf hayaat waan bahar si baase hunda natti himi anaatu maallaqa san ergaa naan jee garuu okay kanaas ganaan jenneen beekta akkasitti maallaqa waan si baase hunda waan amartii waan hunda jechuu egaa laamma walitti dhuftan san hundaan lakkaa'u natti himi dolaara meeqa ta'a natti himi jechaa goreetiniin deebiseeti asitti kaan na godhate jechuudha akkasitti na fudhata baay'ee takka booda. مبروك يا راني مبروك Galatoma. مبروك Galatoma. Dalaalleen lama heerumuun dhufe. Dhiirri lama fuudhuun ni jira. Dhalaan lama heerumuun ni jira. Wayin heerumee Jechuun fakkeenyaaf amma isin ayaan ni haa malee wanni hafe hin jirtu. Baallama ni haa osoo qabnuti anasirraa bakka biraa deemee Barang masih wan jiraa jirtu. amma kachi baasuu deemu kun waan baarbeese. Mallaqa Moosanii se baarii seerumte sanii Mallaqa illee seerumte. La akkasii miti. La akkasii miti. Isin kabajaaf jaalala sii qabduuf iddoo kanatti waan kana gootu. Kabajaaf jaalalli sii qabdu maaliif? Mucaa kana iddoo kana waamee wanni akkana ta'eera yoo jedhe rifachuu danda'a. Kanaafuu uummata keessatti waan akkanaa qophii akkanaa bareedaa kana qopheesse yoo uummata keessa carraa bareedaa argadhe kajettu jechaadha waan kana sii. Fuulbara agarsiisa. Gara fuulduraa mallaqa illee si erguu dandeetti. Ameerikaa guddii maal mallaqa faboo ilmoo hunda si ergite Ta gurbaa mootiyya. Eenyuun na argitiyya moo ta gurbaan na argite. Bareedaadha ayaatti yaanni keenaate garuu fakkeenya dhaabbadhu ta deemichaa nama hundaa fi carraan akkasii dhufe ammoo ati baarii waan inni baasanii deebisaa maalii akkanaa na achi si baasaa ofu fakkeenya matuma keeti Ameerikaaf jettee naman beeyne maalummaa isaan beeyne maal jettee murteessiteeti aflaa godhattee niin deemaa nagaggeessaadha jettee baarillee gubbaadhaan asii yaamtee jechuudha. Maal irra kaate an sumaan gaafadha akka nama tokkotti maal ta'uu isaa beeyte. Garuu ani eedugaa waan na gaafatu galatoomi duuba mucaan barra akkanaan jee barra amma barsiisin galee Mucaa ta'uu ni beeyta. mucaa islaamaa muciyyoodha nama xiqqaa rafaa baree waan Suuraa ergee ilaala. Suuraa yoo ta'an nama biraatti erge beeyti. yomkin umrii isaa majjatanii akkasiyyuu nutti himtee jirti. Gadda mana isaaniitiin nu waamtee nutti himtee jirti. Namichi Ameerikaa turee jira. Waggaa dheeraaf jechaadha. Maallaqa immoo akkana jeessi. Maal siin jedha. Maallaqa ajaa'ibaa qaba. Isiin itti heerumtee haadha qabeenyaa ta'udha. Yoo haadha qabeenyaa taate si dhiisiiti namoota dura isi kalaqaa turan. Kanaafuu atama baar isii jidduu dhaabachuu hin qabdu. Carraa isii bahe kun carraa kennaa baay'ee gammadee jira. Jechoo qabdu uummata kana fuulduratti ol kaatee jira. Ol kaatee sanuu akkana gajjeera. Niin gammadaaf yoo isiin deemte yoo rabbi carraa isii tolchee achi deeyte mustaqbala isii fuula duraaf jechuudha. Jireenya isiitiif niin gammadaaf. Isiin jiruun irraa jijjiiramu jechuun baarraa jijjiiramu ittiin beekaa. Garuu immoo wanni gammadee fi hayaat baga gammaddeen nan jechisiifne namni sun nama akkam ta'uu beeyte. Footoo irraan dalaguun footoo an tiyya dhiisee
kanama bira tadachaa namatti ergi andeeraa kana jechuun hin danda'e dachaa irra gabaabaa mi mucaan dhagaye ka amma itti dhugumatti immoo amma saydo maal isiitis dhugaasitti macha mucaan namatti illee beet nun illee beek innillee fira achi qaba Ameerikaa isiin firan qabduun beek mucaan miskiina dhugaa dubbachuu wata kan qabu garuu Ameerikaa dhaquuf carraa dhibbaan dhibba qabu isiin Ameerikaa dhaquuf namoota Ameerikaa irraa waan hin qabneef carraan qabdu kanaaf carruma kana fayyadamaa ka jechuudha amma mucaa immoo namatu beek namatu beek saniifuu saniifuu akkana dhageeffadhu qaama carraan bakka ajaa'ibati jaartii qaballee mucaan ilmoolee illee qaba ta duraan qabu san dhiiseetu walolanii waan jiraniif hiikee isiin hiikaa hidhateetu waan deemu. Isiin hiikaa hidhatee deemte ta duraa dhiise. Siitee. Isiin ba mucaa jaalaa Ameerikaa jaalatte. Isii taaraaru hin deemu hin juttu. Akkasii. Keessaa baay'ina gaggeesse. Okaan anaa karaatti qabu. Anaa karaatti qabu. Laa. Jechuun ati Ameerikaan akkamitti kana si waan guddaa ta'e. Ati amma yoo dhala biraa si dhufte bahar si baasa jettee Nan baaf tondala. Numa qeebalta. Nan qeebalo. Hin qeebalo Ameerikaa deemu. Yoo isiin naa taate niin qeebala. Itoophiyaa ta jirtu tachi as deemtu. Yoo naa taate asiin fide. Ammoo Ameerikaa jirtu. Baar dhugeensi fudhoo otoo naan taane hin ayyamu. Ameerikaa deemu. Siitee jira. Mucaanis siitee. Ameerikaanis siitee. Tamam. Eega siitee buleetii yana ko buleetii siin gaggeessa. Ay santina. Bahar ta'i. Ala niin gaggeessa. La geggeessuun muddame. Bahar gatta'i geggeessu. Dhaabat bahar ta'i. Hayatatillee ta'i kanas. Bahar ta'i. Bahar. Bahar gatta'i. Dhagee. Mee qoy dhageeffadhaa qoy. La. Qoy bahar waan attaate. Isaan amma homa asiyatti si qormaatu deema. Lasan qofaayyuu. Homa asiyatti si qormaatu deema. Itti muu deema kanas. Laa hinimi. Fatee itti himuu mila. Inimuu. Laa waan isa laa baar baay'ee gammadeera dhugaa dubbichu. Akka duraanii san asiin fuura yaafne baay'ee gammadeera. Gammachuu isaa maaliin argitan beektani mucayyoon tun Ameerikaa hodhatte mallaqa ammaa ganna roobsiti. Beena uuma si geeggeessaa ol ka'e bara. Amma miti akkoo akka torbee takkaadhaa himaa qaba. Garuu dubbiin akkasii. Mee dhaabadhaa tamaamu. Fatee kalaas itti muudeema. Fatee itti muudeema kalaas. Kalaas itti muudeema dhageeffadhaa. Aslaal jarri si qormaatu deema. Osoo ana taate osoo hayat taate bahar maal jedhaadha. Carraan kun dhufe isii osoo hin ta'in siifi. Siif dhufe jalqaba qormaannee kaaneet aflaa isaa goone isa geeggeessinaa jedha. Dhala argame ispoonsara ta'ee bahar fudhee ka'ee xiqqoo turtii keessa bahar isinaa fudhatu jedhanii jara gaafatanii jarri waliin baratanii karoora godhanii kalaas rakkoon qabu jaarsi kenna haa deemu yoo isaa sarti nuuf ilmaallee nu tartiiti. Jalqaba osoo ittiin himin dura akkana jennee isa qormaatuu qabna. Hayaatitu jaarsa dhiira argatee dhiira fudhachuu deema isa qormaannaa waan inni jedhu laallayte ofii carraan ispoonsara ka argame fi carraan kasii dhufe siif. Isaanii ana gaggeessa. Lakkoofsa kee kan waraqaa UN irratti lakkoofsa kee irratti isi bira dhiistee deemtu akka lakkoofsa kee jira. Isirratti ni lulanii UN irraa waan akkanaatti yaaduu jennaan inni fagoo jira baadiyyaa deemeetti. Jennaan callisaa illaa. Akkas jennaan akkana dubbiin hayyee tamaam jetteetiniin isiin dubbistee isii dhaqanii intervii goonii akkana kana jaarsitti akkana tanetti akkas hayyee tole. Ispoonsara argamee fi garuu isa qofa fedhan jedhanii akkasitti saniif isaan si qormaatan malee carraan siif dhufe amma akkamitti ta'a. Na gurgurachuu jiranii. Maal gurguratan? Carraan akka Ameerikaatti deemtuuf siif dhufe jalqaba. Bareeda isin gatii na godhachuuf na gurgurachuuf carraa akkasii harkattanii ana fayyadamuudhaaf garuu ani murtee waan takkaan qaba. Ameerikaa yoo ta'e du'a rabbii yoo ta'e malee carraa ilmaan kiyyaa wajjin addaana baasu jaartii kiyyaa wajjin jaartolee jechuudha isaanii wajjin hayaatii fi fatihaa wajjin ilmaan kiyyaa waliin addaana baasu dhalaaf jee abadan numaan hin deemne akkumaan isin jeesanii fiizaa dhawattee yoo haatee as dhufte isiif jee isaan dhiisee hin deemani. Mush dhalaaf jechaaf gareem ture. Carramassi dhufe Ameerikaa deemtu malee dhalaaf maaliif fayyaman? Baarachi bee haanu baasuudha. Mush dhalaaf biraa dheetuuf Ameerikaa maa dheetuuf. Baarachi bee haanu baasuudha. Hin deema. Maaliif? Hin deema. Ani yoo rabbiin kiyya noofe waraqaa ittiin namni deemaa jiru niin qabataa hin eeggatu. Isin yoo deemuu feetan ammoo deemaa haala osaalan. Bara waraqaa masaa erga namaan diimu. Waraqaa masaa. Carraan kiyya. Carraa kiyya. Anaaf rabbi fide malee isin irraan hin dhufu carraan kiyya. Isin ammoo baarii fi ichi been nu baasaaf yoo halkan nama dubbisaa bultanii
akkana godhii waraqaa ergii fi kottu fuudhi yoo fayyaddan taate ancarraa biyyaniin eeggadda malee isin nadhii isaa deemaa malee isin Laala sun hin ta'u bara. Kan namni nama kadhatee namni shan ofii kadhatanii naa ta'e jedhanii gaafatanii namni nama geessan osoo hin ta'in seerri akkasii miti uummata akka hin taane hubate malee. Namni achi jalliseetu waan farramaa UN tu abbaa nasiba bilbilee oofa. Nasiba kan sun dhalaa miireeta silaa isaanii hojii galtee na fuutu. Dhalaa miireeta isaanii hojii galtee na fuutu. Dhalaame. Sun dhiira isaa ta'u abba beet namnummaan si farra bisu sin beeku yaa. Simaa yoo Ana qofamoo. Nama hedduun nama shantama qophaa'ee akka maatiitti waliin isaanii hojii. laala si qofaaf dhufe nama shantama si wajjin. Ani hin fadhu isaanii hojii waan akka. Hawwaan isaanii hojii daana baasu gama ijaan hin qabu. Dhufeetu kalas. Dandeenyaan Jara dhiisee deemtu. Jara dhiisee deemtu. Harka dhaafi karas maatii ofii dhiisee deemtu. As gargari ta'e kalas. Eega maatii dhiisee deemin anatu iyyuu deema. Jechuma kana ta'e. Maal? Sala dhumeeji. Eewa. Dhungee ta'e. Mee fixanii? Ni fixanii itti deebi'aa hin taane. Itti deebi'aa. Itti deebi'aa itti deebi'aa. Itti deebi'aa dhungee ta'e. Akka sirriitti dhaabbattu kan Firaankiin kana irraa kana fakkaata? Yalla. Kalas ni gaya. Kalas gaya. Galatooma. Maatii kiyya dhiiseen deemuu jaartii. Ilmaan tiyyaa fi jaartolee tiyya dhiiseen deemuu jedhee. Akka sirriitti dhaabbattu kenna. Ilmaan tiyyaaf jaartolee tiyya dhiisee abadan deemuu jedhe. Tamam. Jaartolee hin bareeda maal? Jaartii jechuun bartakkaa hin hafajeen jaartolee. Beera suni fakkaatanis jaartolee hojii. Akka sirriitti dhaabbattu kenna sagantaan kenna kana fakkaataa viidiyoo waan dheeratee jiruuf viidiyoo biraatiin wal hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura. Bye bye.